Shalom shalom kam jirtu qulqulloonni saba waaqayyoo bakka jirtanitti araarri fi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani obboleessa keessan Paaster Diittaa Bokkaanii guyyaa har'aa kanaa sagalee waaqayyootirraa iddoo tokko waliin ilaalla. Izraa boqonnaa 10 lakkoofsa 2 maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Qomoo Eelaam keessaa Shekaaniyaan ilmi Yehi'eel Izraadhaan nuyi saba biyyichaa keessaa intaloota ormaa fuudhuun keenya waaqayyoo keenya duratti cubbuu hojjenneerra. Kana keessaa immoo Israa'elootaaf amma iyyuu abdiin jira ittiin jedhe. Israa'elootaaf amma iyyuu abdiin jira jedhee dubbate namni kun. Siif ammayyuu abdiin jira, ati ammayyuu abdii qabda. Abdiin kee deebi'ee siif jiraata. Kaatee gara duraatti deemuudhaaf bakka dadhabdee bakka kuftee kaatee gara duraatti deemuudhaaf siif ammayyuu abdiin jira, ati ammayyuu abdii qabda. Kanaaf abdii qabdu kanatti gammadii, abdii kanaan adeemi. Iddoo kanatti sagalee waaqayyoo gaafa dubbatu macaafni Izraa kun boqonnaa 10 qaba. Kan barreesse immoo luba Izraadha. Iddoo kanatti lubni Izraan gaafa barreessu saba Israa'eltu biyya itti booji'amanii turan biyya Baabiloon keessa waggaa 70 erga turanii booda waaqayyoon akkuma dubbate waggaa 70 booda kara biyya Israa'el kara biyya Yihuudootaa sanatti deebisee kara biyya isaanitti isaan fide waaqayyo. Boqonnaa 8 irratti yeroo waaqayyo kara biyya isaanitti isaan deebisu argina. Boqonnaa 9 gubbaa irratti immoo namoonni kun kara biyya isaaniittuu deebi'anii osoo hagamuun turini yeroo isaan cubbuu hojjetan dubbata sagaleen waaqayyoo. Kanaaf iddoo kanatti boqonnaa 9 gubbaa irratti Izraan geggeessitootatu dhufee wanta akkanaa kana natti himee jedha. Geggeessitoonni dhufanii Izraadhaan maal jedhanii sabni Israa'el luboonni osoo nafin akkasuma leewwan osoo nafin geggeessitoonni osoo nafin naan jedhan jedha Izraan. Dhufanii maal naan jedhanii sabni Israa'elii saba xuraadhaan saba naannoo isaanii jiru warra Gibxootaa, warra Amoorotaa, warra Yibuusotaa, warra hojii cigaasaa hojjetan, warra waaqayyoo irraa of eeggadhaa jedhe isa wajjin fuudha fi heerumaan wal makaniiru jedhanii natti himan jedha Izraan yeroo dubbatu jechuudha. Saba Israa'eltu saba qulqullaatu saba biyya Gibxii wajjin saba akka amma biyya lafaa jennu saba warra Yibuusotaa warra Amoorotaa wajjin fuudha fi heerumaan wal makan. Intaloota isaaniitti heerumsiisanii akkasuma immoo ilmaan isaanii intaloota isaanii fuusisan jechuudha. Kanarraa kan ka'e Izraan gaafa kana dhaga'u baay'ee gadde, baay'ee boo'e. Areeda isaa ofirraa ciree, dabbasaa isaa ofirraa ciree, akkasuma immoo uffata isaa kittaa isaa Izraan ofirratti tarsaasee baay'ee gaddee baay'ee bu'aa ture jechuudha. Boqonnaa 10 gubbaa irratti Izraan balbala mana qulqullummaa duratti bu'aa ture, kadhachaa ture, cubbuu isaa himachaa ture, cubbuu saba Israa'el sana himaa ture. Yeroo sana dhiirri osoo nafin, dubartoonni osoo nafin, daa'imman xiqqaa guddaan osoo nafin Izraa wajjin balbala mana qulqullummaa san duratti wal ga'anii hirqiffatanii bu'an jedha. Waa'ee cubbuu saba Israa'el sanii hirqinfatanii bu'aa turan. Osoo isaan abdii kutatanii gaddaa jiranuu bu'aa jiranuu namni maqaan isaa Shekaaniyaa ilma Yehi'eel jedhamu qomoo Eelaam keessaa kan ta'e kan abdii ture kan isaan jajjabeessu tokko ka'ee dhaabbatee akkas jedheen, yaa Izraa jedheen, saba biyya ormaa kana keessaa intaloota ormaa fuudhuudhaan waaqayyoo duratti cubbuu hojjenneerra yaa Izraa jedheen. Kana keessaa immoo Israa'elootaaf amma iyyuu abdiin jira jedheen. Kana kan dhaggeeffachaa jirtu maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kana sirratti labsaa. Siifis ammayyuu abdiin jira. Israa'elootaaf ammayyuu abdiin jira jedheen. Siif ammayyuu abdiin jira. Siif ammayyuu abdiin jira. Ati abdii qabda. Deebitee haarawuudhaaf, deebitee jabaachuudhaaf, deebitee ka'uudhaaf, ammayyuu kaatee gara duraatti deemuudhaaf, bakka dadhabde, bakka kuftee kaatee gara duraatti deemuudhaaf ati ammayyuu abdii qabda. Siif ammayyuu abdiin jira. Araara fi jaalala waaqayyootiin siif ammayyuu abdiin jira.
Kanaaf ammayyuu ka'eetii gara duraatti deemi. Seexanni nama abdii kutachiisuu barbaada. Seexanni nama abdii kutachiisuudha kaayyoon isaa inni dhumaa. Waaqayyoo garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu abdii namatti tora. Inni abdii namaa ta'a. Inni nama jajjabeessa. Kara diina keetiitii miti waaqayyoo gara kan kee jira. Kanaaf abdii horadhu. Abdii qabdutti gammadi. Dura kee ifatu jira. Dura kee abdiitu jira. Dura kee gammachuutu jira waan ta'eef abdii qabduun gammadi. Abdii sanaan immoo gara duraatti deemi. Ati Yesuusii waan qabduuf abdiin kutatin. Kan diinni abdii si kutachiise, cubbuun garagaraa, dadhabbiin garagaraa kan abdii si kutachiise siinan jedha maqaa Yesuus Kiristoosiin siif ammayyuu abdiin jira. Siif ammayyuu abdiin jira. Ati ammayyuu abdii qabda. Kanaaf ammayyuu ka'eetii gara duraatti adeemi maqaa Yesuus Kiristoosiin. Isinii ta'eera eebbifamaa.